Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota VTV. Egaa qophii keenya miidhaginaaf faashinii keenya ilaalchisuudhaan magaalaa Adaamaatii kaanee handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'ttidha kan nuti argamnee jirru. Egaa waa malee manni Inaaroo akkuma jedhamu sababa malee miti nutis asitti kan argamnee fi Fayafeenet Grand Fashion Show faashinii guddaa qopheessiteeti kan isheen jirtu. Nutis achitti argamnee turtiiwwan gaggabaabaa modeelota duukaas daawwattoota duukaas kan taasisnu ta'a. Achumaan immoo haala isaa adeemsa isaa simbiraan kan geenyu ta'a. Isinis immoo amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa nu daawwadhaan affeerraa keenyadha. Tole maqaa keedhaan wal haa barru eenyu jedhamta? Tole maqaan koo moodel Naa'ol Ishatuun jedhama. Tole egaa akkuma argaa jirru kana as backstage yookiin immoo dudduuba waltajjiitti argamna. Akkamiidha mee haalli ba'umsaaf godhamaa jiru akkamiidha haalli isaa? Haalli backstage jiru kun akkuma argaa jirtudha. Baay'ee bareedaadha kun hundumtuu qophii isaa xumuree jira. Ijoolleen durbaa meekaappii isaanii hojjetatanii xumuranii jiru. Uffanni isaaniif qophaa'ee ilaallataniiru. Amma qophiin jiru akkuma jiru baay'ee bareedaa jechuudha akkuma ilaalaa jirtu. Akka argaa jirrutti gaa modeelonni shamarranii baaksteejiidha. Meekaappiiwwan adda addaadha kan isaan dibachaa faayamaa jiranii. Isin hoo akkam ture mee kan keessan asitti moo bakka biraattidha? Yaa kan keenya egaa moor bakka biraattidha. Moor meekaappii wanta fayyadamnu baay'ee hin qabnu. Rifeensa sirreeffachuudha. Innis keessattis ta'uu ni danda'a. Akka tasaa nuti alatti fayyadamne kana fakkaata kan keenya. Mee ati sagantaa kana irratti akkamittiin asitti hirmaachuu kan itti dandeesse? Isaan duratti ulaagaaleen jiraatan jiru laata? Ulaagaa hedduudha kan inni qabu. Afaan danda'uun jira. Kanaan dura steejii hojjannee akkasumas sartifikeetii wanta hedduutu jira ture. Sana keessaa kaasti kaane lammatammoo wookiin keenya wanni adda addaa inni sun ilaalamee kaasti taane ergasiis immoo ijoolleen baay'ee hafan jiru nuni immoo har'a geenyeerra jechuudha. Isaan dura ulaagaa baay'eetu ture. An kanaan dura feenii wajjin hojii hojjechaa ture gurguddaa baay'eetu jira. Hojii isheen kanaan dura hojjechaa turre bifa footoo moodeliitiin mul'isaa fi turre jechuudha. Har'a immoo modeelonni baay'ee naaf agarsiisanii. Anis waggaa lammaffaa kun kabajadha Grand Fashion Show qopheesse sababa bal'aa biraan hin gaagati isheen jetteef qopheen kun qophaa'eera. Qophee kana irrattis modeelonni baay'ee akka hirmaataniif gahee guddaa goonee modeelota baay'ee kaastii goonee modeelota babbareedoo miidhagoo argannee jirra. Booddee isteejii gubbaa irratti kan agarsiisnu ta'a jechuudha. Bani na fonete bani na fonete bani na fonete bani na Kurbe kawajini rana nadagai simbana nadagai
wajjin jiraanna nabbani nabbani bani naffonneete nabbani nabbani bani naffonneete bani 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 naffonneete bani 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 nabbani nabbani bani naffonneete bani 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 Tinaka Nidima Bia Fitinaka Gara Fitimba Laga Fitintiha Debi Erguda Janti Barida Siwajinda Barsu Tirutia Hunda Siwajinda Barsu Tirutia Hunda Malyada Natimi Jalatu Kigaram Malyada Oto Jalanu Maftiranada Jabanu Hiriato Obsana Jiranu Amantif Jalala Abdina Ikadu Amantif Jalala Abdina Ikadu
Nidima, be a fit in Naga. Nidima, be a fit in Naga. Got a fit in Bah, the Gaffit in Chiha. Devi Erguda, the Jati Barita. She was in the versu, the Rutia Hunter. She was in the versu. Rutia Hunter. Nidima, be a fit in Naga. Nidima, be a fit in Naga. Got a fit in Bah, the Gaffit in Chiha. Devi Erguda, Ijati Barita. She was in the versu, Rutia Hunter. She was in the versu. Yehuda Oba Tabada One makinyada Adun sinti batu One masiyada Ujiji argu Jalala shinada Yuna vigane Arbaza fibira Ayadano na fida Jalala shitira Yadano na fida Jalala shitira Beta wala. Nidima, be a fit in Naga. Nidima, be a fit in Naga. Got a fit in Bah, the Gaffit in Chiha. Devi Erguda, Ijashi Barita. She was in the versu, Rutia Hunter. She was in the versu, Rutia Hunter. Nidima, be a fit in Naga. Got a fit in Bah, the Gaffit in Chiha. Devi Erguda, Ijashi Barita. She was in the versu, Rutia Hunter. She was in the versu, Rutia Hunter. That's what Nidima, be a fit in Naga. Nidima, be a fit in Naga. Got a fit in Bah, the Gaffit in Chiha. Devi Erguda, Ijashi Barita. She was in the versu, Rutia Hunter. She was in the versu, Rutia Hunter.
qorritaniirtu taphadhaa maa qorritan so relax hin taphattanii adun sitti baatu waanuma si yaada adun sitti baatu waanuma si yaada guddichi argu jaalala isheen aadaa boonaa fi ganni arfaansa ofii birra yaadannoo naa fidan jaalala isheetirra yaadannoo naa fidan jaalala isheetirra Nidima, be a fitting naga. Nidima, be a fitting naga. Got a fitting bow, naga fitting jiha. Debi arguda, ijaki varida. She was in the versu, Ruti Yahoo. She was in the versu. Ruti Yahunda adun sinti batu wanu makinyada adun sinti batu wanu mashiyada urjiji argu jalala shinada buna figani arfanso fi birra yadalona fidan jalala shitira yadalona fidan جال شيترا نديما بيا فيتناكا نديما بيا فيتناكا قار فيتنبها لقى فيتنتها بيبي أرجونا إجازي بريدة She went in the versu, Ruti Yahunda. She went in the versu, Ruti Yahunda. Stop! Nidima, be a fitinaga. Nidima, be a fitinaga. Got a fit in Baha, like a fit in Tiha. Debi Arguna, it's a shibarita. You're in the versu, Ruti Yahunda. She went in the versu. Yahunda Soba Adun sinti batu Wan makinyada Adun sinti batu Wan masiyada Urjiji argu Jalala shinada Nuna bigane Arbasa fibira Nona fide jara
jaalalashitira yaadannoo fidan jaalalashitira Soma Beta wala Galatoma isin jaalana akkanumatti akkuma isin irraa bareetti ta'u. Yosan Ketaol artisti keenya jaalatoma. Baga nagaadhaan dhuftanii maqaa keessan? Maqaan koo Dr. Naawom Giruum jedhama. Magaalaa Finfinneetti kan argamu hospitaala Seent Poolitti hakiima waliigalaa fi barsiisaa fayyaati. Akkamiin amee hojii moodeelummaaf dooktarummaa? Egaa ani normally daa'imummaa kaasee barumsa qofa otoo hin taane waan social life garaagaraa social life namaa cimsan waan garaagaraa irratti hirmaadha. Isaan keessaa tokko kan hin fedhii qabu moodeelummaa fi diizaayinii baay'ee natti tola. An moodeelii ta'e otoo hin taane warra moodeelii dalagan hojiin isaanii na ajaa'ibsiifadha. Isaan ala warra diizaayinaris baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Waan kanallee yeroo baay'ee irra deemee hordofa. Akka carraa ta'ee faayaa feeniit immoo waliin guddannee mucaa biyya kootiiti hojii ishee jalqabaa kaastee yoo dalagdu nan ilaala baay'ee walitti dhiyaanna sagantaan kunirree yoo qophaa'u koree qopheessan keessaa tokkodha kanaaf sagantaa baay'ee bareedaadha akkuma argitu baay'ee gammadeera yeroo bareedaa qabaachaa jirra baay'ee gammadeera. Gara fuulduraatti faashin industiriin kun haala kamiin yoo itti fufee gaariidha jettu? Egaa kun sagantaa baay'ee guddaa fi bareedaa ta'e qopheessiteerra gara fuulduraatti ammoo kana caalaa feeneetitti baay'ee namana diizaayinorni biroos ishee caalaa dalaganii aadaa keenya uffata aadaa keenya akka beeksisan aadaa qofa otoo hin taane ammayyaa tachi of keessaa qabaatee akka waan akkasii dalagan abdii guddaan qaba aadaa keenyas akka guddisan abdii guddaan irraa qaba. Baga nagaadhaan dhuftee maqaa kee? Maqaan koo Moodel Maarak Taamruun jedhama. Dorgommii Grand Fashion Show faaya feenee irratti hirmaadheen ture. Inni kaanuunis duratti waltajjii irratti si ilaalaa kan turre hojii kee bareedaa uummata duratti dhiyeessiteeti kaniitu jirtu. Mee waltajjii kee kan jalqabaadha moo kanaan dura waltajjiiwwan hojjette qabda? Kanaan duras hojjedheera. 2013 Misaamboo moodeen ture. Isa kanas hojjechuufan dhufe. Mee uffata isheen akkasitti dhiphattee bareechitee isinitti laatte kana sirriitti beeksiseera jettee yaadda? Sirriitti. Moodel kee Tooraana Safaan jedhama. Egaa akkuma sila waltajjii irratti si argaa ture hojii moodeelummaadhaanidha kan sagantaa kana bareechaa turte. Mee akkamiin hojii moodeelummaa kun? Hojiin moodeelummaa baay'ee gaariidha. Nu biratti baay'ee baratamee beekamaa yoo ta'u baate iyyuu amma nuun baay'ee baratamaa jira. Oromoo biratti faashin shoowun adda addaa qophaa'aa jira. Baay'ee beekamaa jira. Baay'ee waan namatti toludha. Mee uffata isheen akkasitti dadhabdee bareechitee isiniif dhiyeessite kana sirriitti beeksiseera jettee ni yaadda? Eeyyee ani uffata isheen bareechitee na qopheessite sirriitti beeksiseera jedhee yaada. Baay'ee bareeda ture uffatichis baay'ee jaalladheeras jaalladhee natti bareedee mana hojjedhe. Maqaan koo Salaamin jedhama. Yoon dogoggoruu baadhee atis moodeeliidha. Hojii moodeelingii aartii keessa illee nan jira. Akkasumas immoo gaazexeessituudha. Akkamittiin ilaalte mee akka Grand Fashion Show kan faaya feeneetiin qophaa'e irratti akka daawwataa taatee argamtee jirta. Akka ta'e eegdee ta'eera sagantaan kun akkamittiin ilaalta? Qophiin irraa dhugaa dubbachuuf keessattuu gama kan Oromootiin haala kanaan qophaa'e hin beeku. Guyyaa baay'ee bareedaa ture. Guyyaa irratti illee argamu kootiif gammachuun guddaan natti dhaga'ameera. Sababiin isaa aadaan Oromoo haala uffannaatiin haala kanaan bareedee gaafa bakkeetti bahu hedduudha kan nama gammachiisu. Shamarreen babbareedoo dargaggoota illee uffata aadaa Oromootiin faayamanii ilaalaa illee nutti toleera. Inni diizaayineroota warra kaaniif illee waan fakkeenya ta'udha. Mee ati gama keetii waan sitti tole yookiin waan taajjabde qabdaa sagantaa kanarraa? Keessattuu namoonni keenya yeroo baay'ee waliin jajjabeessanii isa kana immoo har'a faayaan feenet wanta guddaadha kan isheen hojjette keessattuu warreen ishee dura jiran siinaroota ishee warra ta'an illee galateeffachuudhaan
haala bareedaadhaan simatteedha kan jirtu kun wal jajjabeessuu warra ganaa dhufaa jiraniif mooraalii kennu akkasumas immoo warreen hojjetanii darbaniif immoo galateeffachuun waan guddaadha waan ta'eef isa kanallee barsiistee jirti qophiin asirra jiru isaallee babbareedaadha namoonni bebbeekamoon namoonni gurguddoon abbootiin qabeenyaa garaagaraa illee qophii kanarratti argamanidha kan isaan jiran an jaalladheera. Tolee turtii keetiif guddaa galatoomi. Hayyee isinillee guddaa galatooma. Maqaan koo Feenis Indaalan jedhama. Fashion designer. Eeyyeni ka'arraa faashinni guddaa Grand Fashion Show kan jedhu situ qopheesse. Akka miidhamee kana qopheessuudhaaf maaltu si kakaase? Kan na kakaase abjuu kiyya. Kun abjuu kiyya fashion designing ogummaan baay'ee jaaladhuudha. Anaafuu humna kooti kaka'umsa kootis fashion designing. So waltajjii kana qopheessuudhaaf akkuma uffata kana jalqabeen waggaa 2 har'aa jechuudha. Sadarkaa kana waltajjii kana yaadan ture. So yeroo sanarraa kaasee haga ammaatti piroosesii kanarra tureeni har'a milkoofni kana ilaaltanii jechuudha. Tole egaa ati dhugaa dubbachuuf yoo ta'e faashinii industirii kana miila tokko achi deemsisteetta jennee nuti kan nuti amannu jechuudha. Mee ati kana qofas miti egaa haal dureeti qabattee kaatee jirtu waan cimaadha. Akka faashin diizaayinerii keessumaa kan Oromoodhaan ambaasaaddara yeroo jalqabaadhaa fi kan jalqabee siidhanti fakkaata. Mee akkam ture inni maal yaaddee akkas goote? Ilaalchi nuti faashin diizaayinii qabnuu fi ogummaa nuti amma irra jirru akka guddatuun barbaada. Jasta nama tokkoon qofa socho'uu hin danda'u kun industirii guddaa waan ta'eef yoo hojjetame kan hojjetame san qabattee isa cimsaa deemtaanii kan hin hojjetamin jira taanaan garuu fakkeenya taatee hojjechiisaa deemtaa jechuudha. Sana qofa osoo hin ta'in kanaan booda kan laaltan hojiiwwan ciccimoo laphee Oromoo keessatti hafuu danda'an hojii bobboonsaawwan hojjechuuf qophii irra jirraanii waaqayyo nu gargaaru. Akkuma beekamu namoonni hedduun waan gaarii sirraa yaadu akkasumas immoo warreen si fakkaatan si honneeffatanii diizaayineroonni waan guddaarra akka ga'an abdiidha kan nuti qabnu gara fuulduraattis nan hojjedha jechaa jirta rabbi siif milkeessu baay'ee galatoomii ulfaadhu. Galatoomaa isinillee aadaa keessan cimsaa aadaa keessan boona nuti immoo Oromoo faayessuuf halkanii guyyaa cimnee hojjennaani Oromoon anaaf isin qofa qaba. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV qophiin keenya miidhaginaaf faashinii magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti Grand Fashion Show 5 kan qophaa'e ilaalchisuudhaan sagantaa isin biraan ga'aa turreetti bashannantanii akka irraa barattanis abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa diizaayineroonni keenya haftanis ishee fakkeenya godhachuudhaan onneeffattanii wanna haaraa fiddanii akka dhuftan isinirraa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Yeroo keessan laattanii nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma. Nagaan tura. barbaada.